Nageenyi keenya bakka jirtanitti naa qabu jecha akka malta hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayyaan jalqaba irratti hanga footoo oduutti ni gala. Yeroo darbee toora fuula barruu bulchiinsa daandii Itoophiyaan ibsa baase keessatti piroojeektiin daandii Arsii Bahaa Itayyaa Roobee Seeruu Abbaas geessu irratti komiin hawaasaa bal'aan dhiyaateera. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaleetiif loltoota gumaachaniifis galateeffatan. Lammiileen Suudaan jiraachuuf jecha cilee fi baala mukaa nyaachaa jiraachuutu himame. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hanga footoo oduu keenyaatti amma bal'inni oduu keenya isinitti hima. Yeroo darbee toora fuula barruu bulchiinsa daandii Itoophiyaa ibsa baase keessatti piroojeektiin daandii Arsii Bahaa Itayyaa Roobee Seeruu Abbaas geessu irratti komiin hawaasaa bal'aan dhiyaateera. Daandiin asfaaltiin Itayyaa Roobee Seeruu yeroo garaagaratti komii fi gaafii hawaasaa waggaa dheeraa yoo ta'us ijaarsi piroojeektii daandii asfaaltii Roobee Seeruu ga'u bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa beeksise irratti dogongora ta'utu himame. Daandichi sababa garagaraatiin ciccituu rakkoo hawaasaa dinagdee ta'uunis ni beekama. Rakkoo kana furuufis yeroo ammaa koontiraaktara xixiqqaa kiiloomeetira 10 akka kennames odeeffanneeti jira. Odeeffannoo guutuu fi burjaajii hin qabne irratti deebi'ame hojjetameen kallattiimaan godina Arsii Bahaa aanaa Seeruu bilbiluudhaan itti gaafatamaa biiroo daandii aanichaatti waan qindeeffanne qabna wajjin tura. Finfinneetti kan argamu televezyiinii keenya jirra miidiyaa neetwoorkii irraa isin bilbila. Torbee kana keessa sooshaal miidiyaa irratti akkasumas immoo sagaleedhaan hojjetamee sooshaal miidiyaa irratti immoo oduun hawaasni qeeqni hawaasaa garaagaraa baay'ee bal'ataa kan jirudha. Keessumaafuu miidiyaan keenyas kan hojjetedha. Miidiyaa keenya dabalatee miidiyoonni birallee kan hojjetan jiru. Isarratti immoo dhaabbanni bulchiinsi daandii Itoophiyaa ibsa inni baase irratti dhaabbateeti miidiyoonni kan hojjetani. Ibsa dhaabbanni bulchiinsa daandii Itoophiyaa baase irratti hawaasni guddina Arsii Bahaa keessumaafuu akka malee qeeqaa guddaatu sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. Kana wal qabatee isin bulchiinsa guddina Arsii aanaa Seeruu bulchiinsa biiroo daandii aanaa Seeruuti. Mee kanarratti maal jettan isin kana wal qabatee wanni isin jettan jiru yookaan immoo wanti beekonni soba moo dhugaadha jettanii haasa'u? Tole yoo duraan dursee galatoomaa jira. Ayyee. Araboo maan jedhama hoogganaa waajjira daandii fi loojistikii aanaa Seeruuti. Ayyee. Akkuma beekamu ibsa dhaabbanni daandiiwwan abbaan taayitaa daandiiwwan federaalaa baasee anis argee jira. Keessatti wantoonni konfiyuuzhinii uumantu jira jechuudha. Jalqabaatti piroojeektiin kun piroojeektiin daandii asfaaltiidhaa Itayyaa Roobee Seeruu jedhamu maqaa piroojeektichaati. Maqaa piroojeektaas haa ta'u malee piroojeektiin kun bakka lamatti addaan qoodamee koontiraaktara lamaaf kenname. Ijaarsi daandii amma asfaaltii Itayyaa Roobee hanga tokko hojjetame almost persentii 85.4 ibsa dhaabbichi baasan hiika qaba jedhee yaada. Ani Roobee Seeruu jedhamu rakkoo ammaatu naannoo kanatti jira. Seeruu garaagaraa irratti abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaas kaanaanis deemnee aanaan aanaan Dumeedaa, aanaan Seeruu, aanaan Amiyyaa kaawwanti deemnee daandii kanaatiif gaafii yeroo garaagaraa keessatti beektaa. Rakkoon naannoo sanatti jiru koontiraaktara wajjin wal qabatee jiru koontiraaktara biraatti kennee koontiraaktara sun jaallatee sagaleen keessan xiqqoon ciccitaa sagaleen keessan xiqqoon ciccitamee sosochii. Koontiraaktara jalqaba koontiraaktara biraatiif kenname. Koontiraaktara sun ammoo gadhiisee bahe yeroo qabsoo qeerroo sana gadhiisee bahe. Erga sana ammoo
jedhanii kontiraaktara aliyaa tokko wajjin agriimentii kenname. Kontiraaktarichi sunis ishee bahee kan jedhu kana yookiin barbaachisaa isaawwan federaala. Kana booda immoo kontiraaktaroota biyya keessaatiif dabarfamee kenname. Kontiraaktaroota biyya keessaatiif dabarfamee kennames naannoo aanaa Ameenyaatitti jalqabbii wayii bardeen gaddaa turee jira. Jalqabamee ammas pirojektichi karaa walitti fufiinsa qabuun hojjetamaa waan hin turreef bara kana immoo maal ta'uu danda'a kan jedhu kun sadarkaa federaalaatitti abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaatiin qoratamee kontiraaktaroota kiiloomeetira 10 roobee habee Ameenyaa baleedhaaf seeruu addaan qoqqoodamee kenname. Amma reefu naannoo bal'ootii jalqabbii wayii jira naannoo laga Gooraabar gubbarraa. Kanarra kan darbe iyyuu kontiraaktara humna qabuu miti. Daandii kun kontiraaktara humna qabuu miti. Kontiraaktara humna qabuu miti. Daandii kana karaa hojjetu seeraan hojjete abdii hin qabnu. Haa ta'utti garuu mootummaanis wanti ilaalee pirojektiin kun bara kana addaan kunnee bara itti aanutti dabarsuurra kontiraaktaroota kana kenninee pirojektii kana aktiif goonee ceesisuutu irra fala kan jedhu karaa kanatti eegamee jechuudha. Kanaaf daandiin kun roobee seenuun hin hojjetamne. Kan abbaan taayitaawwan daandiiwwan Itoophiyaa illee hin beekan. Dubbiin bakkeen itti badde heedlaayinii oduu sanarratti badde jechuudha. Mata duree oduu sanarratti badde. Akkamitti silaa kan ta'u jiraatu ijaarsi pirojektii daandii Itayyaa roobee seenuu feezii tokko roobee Itayyaa roobeen parsantii 85 tuqaa 6 irra gahee jira. Akka jiru qabaata mata duree odichaa irratti jechuudha. Mata duree odichaa irratti gaafa ijaarsi daandii asfaaltii guddichi Itayyaa roobee seeruu parsantii 85 irra gahee gaafa daandiin kun roobee irraa kan seeruutti parsantii 85 irraa gahee indikeetu godha. Ibraayimii oduu kanaa jechuudha. Gosa kamu kademo, maka projekti ada kademo malu cukup tu. Pasal kita kau kau betul. Kaya robe kilometer terbatas di Syayota, robe Syayota nama dalam kilometer terbatas di sadi warna kecil. Ibsa isaa keessatti parsantii yookiin immoo marsaan jalqabaati kan inni jedhee ibse marsaan jalqabaa parsantii 85 irra ga'eera. Daandiin Itayyaa hanga roobee hanga seeruu gidduu jiru kun karaa daandiin isaanii daandii tokko irratti kan wal qunnamsiisu daandii tokko immoo kan biyya kana hundaayyuu wal qunnamsiisuu danda'u. Kanaaf parsantiin jalqabaati jedheedha ka ibsichi bulchiinsa daandii Itoophiyaa baase. Garuu hawaasni akkuma daandichi kun hin eegalamin itti kan komii kaasa. Kontraktor humna kami wante bakato ko tolle kana magara bali tolle kani machine lama wati fidani machine lama selle kani bali tolle bali kaminya jiddu sochin jira so then you find gara wajin ha jurne choli ha ju especially what kind of madam robe pejin to kofan sadar kara jira robe seru nampo Fezin masa karena gaya ada kita bahasa ini sedikit bukan tu. Apa mata kita tidak ada nama kamu. Mungkin tidak kopi kertas. Jadi pun Itayyaa robe serum parsantii 80 shani irraa akka organize godhe manni akkasitti hubate nullee akkasitti hubanne maaliif mataa project illee yoo ta'e yoo feesii qabdamee feesii tokkoffaa jedhee headline isaa irratti kaa'uu qaba ture headline irratti maqamaan ishee parsantii 85 ta'e sababoota immoo gaddeebee birbirii ishee seenetu afaan ingiliffaati faana broadcasting corporation baase ilaalee jira inni sirriidha afaan ingiliffaatti isaan baasan jechuudha. Afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin barreeffame sun immoo daa'ima uumee jira jechuudha.
walumaa galatti ibsi daandichi baasirratti dogongora guddatu jira jechuu keessani. Ibsi waan feezii lammaffaa waan hin dubbanneef akkaataa itti hubatarreef feeziin daandii kun irraa qabee kayyaa kaasee roobe sibiiloon baasatti saddeettamii shan gahee kan akkasitti hubatan jechuudha. Walitti qabanii saddeettamii shan irra gahee jechuudha. Maaliif feezii tokkoof baasatti saddeettamii shan gahee malee daandiin guutuu kiiloomeetira dhibbaa gama naannoo wanti kuni saddeettamii shan irra gahee karaa dogongoraa jechuudha. Tole dhumarratti waan isin dhaamtan hawaasaa fi akkasumas immoo dhaabbaticha itti gaafatamaa biiroo daandii Itoophiyaadhaaf dhaamsi isin qabdan jira yookaan immoo hawaasni akka hin burjaajofneef wanti isin jechuu qabdan. Kanaaf amma keessattuu naannoon piroojeektii kun baay'ee sensitiiv jechuudha. Baay'ee sensitiividha. Maaliif waan uummanni ittiin tajaajilamudha. Hojiiwwan nuti akka mootummaatti jennu keessaa hojiin guddaan fayyadamummaa uummataa mirkaneessu hojii piroojeektii jechuudha. Hojiin kun ammoo jalqaba xiyyeeffannaadhaan hordofamuu danda'utu irra jiraata. Abbaan taayitaawwan daandii Itoophiyaas hojii kana xiyyeeffannaan hordofuu qabaata. Walitti fufiinsaan hordofamuutu irra jiraata. Lammaffaa irratti immoo ibsoonni akkanaa gaafa kennaman ammoo addaan baafamee ibsitti kennamuu danda'utu irra jiraata. Uummata jalaa itti dhokkannu jiru waan ta'eef jechuudha. Yeroon ammaa immoo yeroo teekinooloojiin babal'ateedha. Uummata jalaa itti dhokkannu waan hin jirree fi dhugaa jirus ittiin waan hojjenneef illee kana hojjennee jirra. Kan kaatti aanu immoo yeroo itti aanu keessatti hin hojjetama. Kanaaf ibsoonni akkanaa kun gaafa kennaman ammoo karaa uummata konfiyuuziin goone karaa uummata daa'ilamaa keessa hin galchineen karaa kilaaritii qabuun karaa qulqullina qabuun addaan bahee wanti hojjetame yeroo hojjetame saddeettamii shan irra gahee jira. Seeruu roobe yookaan ammoo roobee seeruun ammoo jalqabamee jira. Rakkoowwan achi keessa ture kanallee karaa guutuu dhiyeenne. Dhimmi uummanni keenya amma tokko achi keessa ture waan mootummaan taasisellee hin beeka. Waan mootummaan daandii kanatti baasellee hin beeka. Waan mootummaan daandii kanarratti kasaarellee hin beeka waan ta'eef. Kan ammoo yeroo itti aanutti jalqabee jira. Immoo karaa keessa qabuun daandii kana hojjennee uummataaf akka tajaajila banaa goonu waadaa gara jedhamee karaa sanii kennamuu danda'u irra jiraata. Ani yeroo baay'ee warra bara isaa daandiiwwan Itoophiyaa wajjin illee wal kominikeet gochaan ture. Warra aanaa kana bakka bu'anii wal wajjin dubbannee ibsuma kana godhallee wajjin dubbannee jira. Wajjin dubbannee jira. Akka carraa ta'ee naannoo federaalaa raawwatee yeroo kun alaabaa jedhame isaanis nama silkiidhaan argachuuf jedhamee wanni piroojeektii hojii wal qabatu kun waan kenna tajaajila uummataa fi waan borullee immoo suuqee jalaa waan ammoo waan wayii ibsinee jala riyyee darbuu dandeenyu waan ta'eef wantoonni karaa kun gaafa kennamu karaa mootummaan lamee karaa mootummaan keessa hin galchine karaa mootummaan hin mufachiifneef waan hojjenneef jirra. Waan hojjenneef ammoo yeroo itti aanutti hin hojjenna jennee waan waadaa galisa karaa guutuu ta'e keessaa bu'uun hin danda'ama waan ta'eef karaa sanii osoo laallamee gaariidha. Amma hojii kana kan barbaadan xumura irratti wanni dhaamuu barbaadu piroojeektiin kun piroojeektii guddaadha. Mootummaan itti fayyadameedha. Erga itti fayyadameen booda immoo amma daandiin bareedaa seeruu barbaachisaa fuullee irratti hojjennee jirra. Naannoo bakka addaa naannoo qabannee jedhamutti addaan citee kiiloomeetira 15 haga kiiloomeetira naannoo kiiloomeetira 5 asirraa ka'ee konkolaataan achitti buusa achi immoo bareedaa kan dhufee achi fuudha. Ifi bakka jiidhamuun hin danda'amne jechuudha. Bakka jiidhamuun hin danda'amne jechuudha. Si'a 4 warra abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa kanatti deddeebinee ibsaa turree jirra. Haa ta'utii garuu piroojeektiin kun kontiraaktaratti kennamee jira. Bulchiinsa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa jala hin jiru. Kontiraaktaratu jira. Kontiraaktaratu suphuu qaba. Kan jedhu kan dhuunfaasanii ammas kontiraaktara dubbisee jalqaba bakkee irraa ka'uu qabdan bakka sanii yoo roobe uummanni keenya karaa san ce'uu hin danda'u. Yoo uummanni nutti maca'a. Uummanni nutti iyyaa. Gaafa uummanni nutti iyyee irra waan ta'eef dursinee irratti haa hojjetamu. Kan jedhu kana bilbileefii ture. Isaanis in hojjennaa kan jedhu kana naagaasanii cirracha walillee konkolaattota magaalaa keessa jiraniif karaa keessatti hojjetan. Kan ta'e achitti cirracha murnee jira jechuudha. Cirracha murnee waan ittiin
Wanta bittinneessa kana jechuudha. Isuma isaa nu bittinneessa nu bittinneessuu hin dandeenye ammas abbaan taayitaawwan daandii walitti dhiyaa daandii kana walitti ofiisaa hordofuu qaba. Xiyyeeffannoo itti kennuu danda'utu irra jiraata. Akka jedhu kana ergaan dabarsa. Galatoomaa. Xumura irratti dhimmi kun xiyyeeffannoo yoo argate malee ganna kana keessa aanaan seeruu fi aanaan balee gaskaar aspaaltii miti wal qunnamuu akka hin dandeenye hubatamuu qabas jedhameera. Kanaaf hooggansi dhimmi kun ilaallatu hundi hawaasa bal'aa kanaafis sagalee akka ta'us dhaamaniitti jiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaleetiifis loltoota gumaachan galateeffataniiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa keessatti loltoota gumaachan galateeffataniiru. Walgahii addaa dhimma ergama kana ilaalchisee Ugaandatti geggeeffameen walgahiin kun irratti kan argaman dura ta'an Komishinii Gamtaa biyyoota ergama kana loltoota gumaachan wareegama kaffaltan jiraniifis galataa fi dinqisiifannaa qabanis ibsaniitti jiru. Gamtichi tattaaffii Somaaleetti nagaa buusuufis tattaaffatu cimsee akka deeggarus akeekaniiru. Walgahiin affirraa Pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Musevenitti geggeeffame kan irratti Itoophiyaa, Masrii, Keeniyaa, Ugaandaa, Jibuutii fi Somaaliyaan irratti hirmaataniiru. Guyyoonni paayilootota addunyaa kabajamee ooleera. Guyyaan paayilootota addunyaa har'a kabajamee jira. Odeeffannoo daandii qilleensa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa dabarseen guyyaa har'a daandiin qilleensichaa fakkeenyummaa milkaa'uu fi gootummaa paayiloototaa fi guyyaa itti kabajaan itti kennamus jedhameeti jira. Paayilootonni dandeettii isaanii, tattaaffii isaanii fi jabina isaanii mul'ata Afrikaa gara biyyoota addunyaa adda addaatti qabatanii deemuu aadaa biyyoota waliin fiduufis gahee olaanaa baachaa jirus jedhameera. Har'as bara baraanis ni kabajama jechuun daandiin qilleensaa ergaa dabarseetti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen oduu biyya keessaatii amma oduu biyyaalessaa isinitti hima. Lammiileen Suudaan jiraachuuf jecha cilee fi baala mukaa nyaachaa jiraachuutu himame. Lammiileen Suudaan waraana baqatanii jiran waan nyaatan dhabanii cilee fi baala mukaa nyaataa akka jiran dhaabbanni gargaarsaa beeksiseeti jira. Haleellaan kaambii baqattootaa naannoo magaalaa El Fashar irratti geggeeffamu hordofee namoonni waan nyaatan dhabuudhaan jiraachuun jecha waan argatan kan akka baala mukaa fa'a nyaataa akka jiranis dhaabbatichi beeksiseeti jira. Dura ta'an opereeshinii kan ta'an Taayilaanii wanta dhagahanii jiru waan baay'ee nama gaddisiisu jechuunis BBCtti himaniiti jiru. Hojjetaan dhaabbata gargaarsaa kun akka jedhetti lammiileen Suudaan magaalaa El Fashar irraa gara magaalaa dhiheenya argamtutti Tiwlii jedhamtutti baqataa waan jiraniif nyaata dhabanii kararratti du'aa jiraachuus himameeti jira. Sababa lola humnaa addaa fi waraana Suudaan gidduutti geggeeffameen kaampiin baqattoota Zamzam jedhamu haleelamuudhaan hordofee fageenya kiiloomeetira 40 irratti kan argamtu gara magaalaa Tiwlii jedhamtutti baqachuun dirqamaa jiraachuus himameera. Haalli qilleensaa ho'aa cimaa ta'us ammoo dheebuu fi beellaan akka kararratti du'aa jiran himameeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne asumarratti goolama. Oduu walii kaleessifaan turee ani Misraa Bayaanii qophiin afaan GMN irraa itti fufuu gammachuu galgala gaarii.